Kaaba Itoophiyaa godina Raayyaa Zeebootti jilli daawwannaa pirezidaantii Tigraay Leetanaal Jeneraal Taaddasaa Warradaatiin durfamu Raayyaa Zeebootti sochii dhorkamuun dhaga'ame. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii Masriitti taasisee walitti bu'insaa fi wallabdee galaana diimaa fi gaafa Afrikaa daran hammeessa jechuudhaan yaaddoo uume. Gama biraatiin pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii eega Masrii deemuun dhimma galaana diimaa fi deeggarsa meeshaa waraanaa Abdul Fattah al-Sisii gaafateen booda ergama Masrii irraa argate baachuudhaaf barruulee sobaa Itoophiyaa maqaa balleessa miidiyaa irratti facaasuuf qophii xumuruun dhaga'ame. Hoogganaan raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa duraanii Jeneraal Saamoraa Yohaannis waa'ee buufata doonii Asaab ilaalchisuudhaan waggaa 3 booda eega callisee guyyaa kaleessa karaa tiwiitarii isaatiin yaada katabeen Eertiraan waraana yoo jalqabde waraanni Itoophiyaa hanga Eertiraa ga'utti duubatti kan hin deebine jechuudhaan yaada isaa qoode. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haa ga'u isiniin jenna. Kanneen asii olitti dhageessan hangafoota oduu teenya har'aatii amma bal'ina oduu isinitti hima. Chaanaalli lammii miidiyaa namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Dhiheenya jeequmsaa waraanaa gama sadii Raayyaa fi Aksum keessatti ka'een hokkarri Tigraay kallattii garaagaraatiin itti fufuun dhaga'ame. Gareen daawwannaa misoomaa godina Raayyaa Azeeboo fi Carcar keessatti geggeessuuf socho'ee akka waan sochiin nagaa Raayyaa keessa jiru fakkeessuu fi akka waan Raayyaan qabsoo nagaa filachuun hidhannoo lafa kaanitti jillee qondaaltota mootummaa Tigraay daawwannaadhaaf Raayyaa seenan godina Raayyaa keessa sosso'uun balaa isaan irratti fiduu danda'a jedhamuudhaan akka if duuba deebi'antu dhaga'ame. Wallabdee fi jeequmsaa daangaariyaa fi wajaaraat irratti uumame hordofuudhaan ajajoonni daawwannaa misooma irratti hirmaachaa turan Joon Maadidiin durfaman daawwannaa isaanii haquun gara Meekoonitti deebi'uu isaaniitu himame. Ajajoonni kunneen jilli kun hanga karaan qulqullaa'utti sochii takkaallee taasisuu akka hin qabne ajajanitti kennamuudhaan hidhattoonni Monjooriinoo naannoo Hewaanee, Meenaabaarii fi Betamaar jiran haleellaa dabalataa waraanaa TPLF irratti banuuf soso'aa akka jirantu dhaga'ame. Kanumaanis jilli daawwannaa misoomaa jechuudhaan godina Raayyaa nagaa fakkeessuuf soso'aa turan pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannichaa Jeneraal Taaddasaa Warradaa dabalatee qondaaltonni isaa wajjin jiran karaa Carcarii fi Meekooniin bahanii Maca'uu fi Allaajjetti deebi'uuf dirqamuun himame. Akka gaazexeessaan Raayyaa Dannahiitti karaa barruu miidiyaa hawaasaa irratti katabeen ibsutti bulaan lamaan jidduutti lola uumuun miidhaa dhaqqabuuf kan itti gaafatamu wirtuu hooggantoota TPLF ta'uu himuudhaan uummanni keenyaas nutis ni beekna jechuudhaan yaada isaa katabe. Kana malees korporeeshinii olirraa ajaja kennameen guyyaa kaleessaatis waraanni TDF naannoo aanaa Raayyaa Azeeboo fi Wajaraatti jidduu jirtu irratti sarara rakkataa irraa hanga Awdaritti waraana isaan mormuu irratti haleellaa dhaqqabsiisuun nama lama madeessuun himameeti. Haa ta'uutii malee waraanni buleeyyiin kunneen waraana TDF kana qabbaneessuu fi fashaleessuuf malee filannoo biraa dhabuu hime. Gama biraatiin hooggansi TPLF gaafii uummanni Raayyaa karaa nagaa fi deemokiraatawaa ta'een gaafate uummata Raayyaa akka bulchu godhee amma milishaa Raayyaa fi humna TPLF irratti kallattii sadiin dhukkaasni banamuun ibsameeti jira. Mootummaan yeroo Jeneraal Taaddasaan durfamu guyyaa kaleessaa godina Raayyaa aanaa Azeeboo fi Carcar keessatti daawwannaa misoomaa gaggeessuun akka waan sochiin karaa nagaa Raayyaatti gaggeeffamaa jiru fakkeessuudhaaf karaa kominikeeshinii mootummaa gabaafamuun ibsameeti jira. Jeneraal Taaddasaan gama tokkoon karaa Allaajjee, Maca'uu, Meekoonii seenee ofii isaatiif hidhattoota Monjooriinoo daangaa Wajaraatii fi Riyaa jiran irratti dhukkaasa banuuf akka jiru himameeti jira. Haasawaa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed walgahii paarlaamaa irratti magaalaan Dirree Dhawaa heera mootummaa federaalaatiin magaalaa qaama Oromiyaa taate ta'uu mirkaneessee hordofuudhaan manguddoonni Somaalee fi aktivistoonni Somaalee seenaa sobaa tolchuun saboota lameen magaalaa Dirree Dhawaa keessa jiraatu walitti buusuuf tattaaffii taasisaa jiran olaanaa ta'uu akka ibsa manguddoota Somaalee kun agarsiisutti magaalaan Dirree Dhawaa magaalaa qaama Oromiyaa taate hin beeknee fi magaalaa Somaalota muummee ministeera magaalaa Oromiyaati jechuudhaan dubbate jejjaanii falmuun ni yaadatama. Yeroo mootummaan naannoo Somaalee dhimma daangaa naannoo isaa irratti labsii haaraa baasuudhaan hojiirra oolchuuf soso'aa jirutti haasawni muummee ministeeraa sababa godhachuun qaama lafa Oromiyaa gara bulchiinsa Somaalee isaanii jala gal hojjechaa jiraachuunis ibsameeti jira. Waraanni naannoo Somaalee ji'ootaan dura magaalaa Dirree Dhawaa ganda Abdii Boruutti dubartii ulfa lakkuu ji'a 6 gara qabdu addee Nasiyaa Ziyaad irratti ajjechaa raawwataniis yakka fokkisaa kanaaf qaamni itti gaafatama fudhate tokkollee dhabamuun hawaasa Oromiyaa guutuu fi hawaasa magaalaa Dirree Dhawaa jaboo
booda lansise. Kana malees ibsi mana marii dantaa Somaalota kun ajjechaa kanaan duuba jiraachuu ragaa kan bahu ta'u ibsa qabxii sadii baasan keessatti ibsi lakkoofsa sadii sarra jiru. Haasawni muummee ministeeraa kun yeroo lammiileen Somaalee lafa isaanii dirree dhabaa fudhachuuf lolaa jiranitti bu'uura godhachuun kan dubbatame jechuudhaan baasiin Ameerikaa magaalaa Finfinnee fi gamtaan Awurooppaatiif yaamicha taasisaniin lammiilee Somaalee tokkorraa qeensi cabnaan itti gaafatamaan muummee ministeeraa ta'uu akeekkachiisan. Dhiyeenya kana miidiyaa Somaalee Simaa TV irratti dura ta'an paartii UDF obbo Muhammad Adan Bilee dubbii dubbateen magaalaan dirree dhawaa heera mootummaa Somaaleetiin magaalaa guddoo mootummaa naannoo Somaaleeti ammas gara fuulduraattis magaalaa guddoo Somaaleeti jechuun dubbate. daawwannaan pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii Masriitti taasise walitti bu'insaa fi wallabdee galaana diimaa fi gaafa Afrikaa daran hammeessa jechuudhaan yaaddoo uume. Gama biraatiin pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii erga Masrii deemuudhaan dhimma galaana diimaa fi deeggarsa meeshaa waraanaa Abdul Fattah al-Sisii gaafateen booda ergama Masrii argate baachuuf jecha barruulee sobaa Itoophiyaa maqaa balleessu miidiyaa irratti facaasuuf qophii xumuree jiraachuun yeroo ammaan tana dhaga'ame. Ergamni pirezidaantii Eertiraa fudhate kun ergama gaafa Afrikaa fi baha Afrikaa tasgabbii dhabsiisuuf kan qophaa'e yoo ta'u hojiin inni jalqaba barreeffamoota imaammata Itoophiyaan odeeffannoo sobaa waliin guddachuun isaa maqaa balleessuun miidiyaalee adda addaa irratti maxxansuuf akka ta'e dhaga'ameeti jira. Akka maddeen Eertiraa mootummaa gabroonfataa abbaa irree jechuudhaan morman ibsanitti barreeffamni mootummaan Eertiraa Itoophiyaa maqaa balleessuuf qophaa'e kun sadaasa afur bara 2025 irraa eegalee karaa miidiyaalee Eertiraatiin ni tamsa'a jedhamee kan eegamu waggaa ta'u pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii qajeelfama pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Sisii irraa fudhachuudhaan miidiyaalee Masrii fi idil addunyaa adda addaa irratti raabsuuf qophii kan xumure waggaa ta'u kaayyoon barruu tanaa inni guddaan imaammata Itoophiyaa fi mootummaa Itoophiyaa maqaa balleessuu fi adeemsa misoomaa Itoophiyaa gufachiisuuf kan yaadame ta'uun gaazexeessaan biyya sanii Geediyoon Muusaa ibseeti jira. Gama biraatiin ammas daawwannaan pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii dhiyeenya guyyoota shaniif Kaayirootti taasiseen wallabdeen galaana diimaa fi gaafa Afrikaa keessatti uumame daran hammeessuu danda'a jechuudhaan xiinxaltoonni yaada isaanii qoodan. Akka xiinxallee gulaala Horn Review jedhutti daawwannaan kun qoqqoodinsa tarsiimoo Itoophiyaa fi Eertiraa guddachaa dhufe kan saaxilu yoo ta'u daawwannaan Isaayyaas Afwerqii Masriitti taasise kun eega ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Eertiraan Itoophiyaa keessatti gareewwan bakka bootaa meeshaa waraanaa kennuu akka dhaabdu gaafateen booda yoo ta'u guyyaa lammeessatti pirezidaantiin Eertiraa kun Kaayiroo dhaquudhaan pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Sisii wajjin marii taasiseeti jira. Xumuramuu hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa Masriif akka balaa guddaatti wallaalamuuf amma Itoophiyaan himannaa galaana Abbayyaa fi galaana diimaa olaantummaa tarsiimoo Masrii daran qormaata ta'aa jiraachuu xiinxalli Horn Review kun ibseeti jira. Masriin dhiibbaa Itoophiyaa irratti dhufu qolachuudhaaf Asmaraa akka faallatti fayyadamuudhaan dammaqinaan hojjechaa jiraachuunis ibsameeti jira. Keessattuu neetworkiin Tsamdoo jedhamuun beekamu kun humnoota mootummaa jiddu galeessaa Finfinnee irraa morman haftee TPLF duraaniitii fi murnoota faannoo tokko tokko deeggaruun himata. Xiinxalli kun haalli Itoophiyaa fi Eertiraan jidduutti walitti bu'iinsa uumuuf sababa ta'e akka malee kuufamaa jira jechuudhaan akeekkachiisaas dabarsaniiti jiran. Hoogganaan raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa duraanii Jeneraal Saamoraa Yohaannis waa'ee buufata doonii Asaab laalchisuudhaan waggaa 3 booda erga callisee guyyaa kaleessaa karaa toora tiwutarii isaatiin yaada katabeen Eertiraan waraana kana yoo jalqabde waraanni Itoophiyaa hanga Eertiraa gahutti kaniif duuba hin deebine ta'uu barreessite. Dilbata kaleessaa sadaasa lama hoogganaan raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa duraanii Jeneraal Saamoraa Yohaannis yaada isaa karaa toora tiwutarii katabeen nuti buufata Asaab fudhachuuf qophiidha. Eertiraan yoo Itoophiyaa wajjin kan lola jalqabdu ta'e Itoophiyaan buufata Asaab qofaa miti hanga Eertiraa seentee loluu dandeessutti if duuba hin deebitu jechuudhaan lolli Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti eegallaan jijjiiramni mootummaa Eertiraatu kan fidu ta'uu xiinxala isaa katabeeti jira. Kana malees Jeneraal Saamoraan Itoophiyaan dhaabbilee basaastuu kanneen Itoophiyaa morman irraa eeguun barbaachisaa ta'uu hime waraanni yoo ka'e Itoophiyaan mootummaa Eertiraa irratti jijjiiramanii gooti. Waraanni akka jalqabamu hin fedhu yoo jalqabe garuu loltuun Eertiraa gara Asaabitti deemuu hin jiru jechuudhaan yoo waraanni kan hin oolle ta'e bu'aan isaa Asaab qofa irratti hin daangeffamu yoo waraanni ka'e humnoonni Eertiraa biroo mootummaa Shaabiyaa morman biyyattii guutuu bulchiinsa isii jalaa bilisa baasuu waan barbaadaniif waraanni Eertiraa buufata Asaab deemuu kan hin jirre ta'uu ibseeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.